afraasa xumurarra jirra jalqabbii roobaarra jirra kanaaf yeroo afraasa xumurarra jirru kanaa fi ganna seenuuf deemaa jirru kanarratti yoo maal raawwanne dhaqqabamuu dandeenya yoo maal hojjenne keessaa ba'uu dandeenya kajuusan leenjii kanaan bilcheessinee kan baanu ta'a jechaadha. Wanni barbaadamu bara kute akkaataan itti hojjechaa turre akkam ture baranoo akkamitti hojjechuutu nurraa eegama waan juusan bilcheessaa deemnaa jechaadha. Kilaasteraa wal qabatee kilaastera boqqolloo, kilaastera bishingaa, kilaastera qamadii, kalloizii isaan kana tartiibaan araddoota hundarratti kan hojjennu ta'a jechaadha. Haala gaariidhaan kan daleenyu ta'a. Hanqinoonni kilaasteraa wal qabatee jiru zooniin hundi wal fakkaachuu dhabu ogeessi karoora asii gabbu'eef kana abbummaadhaan kiyyejee fudhachuu dhabu inni kun sirraa'uu danda'utu irra jiraataa jechaadha. Inni kun sirraa'uu danda'utu irra jiraataa. Kilaasteraa wal qabatee wanti jiru maal zoonii markuullee irratti inuma waa'een kilaasteraa hin yaadamu jedhanii dhiisu waan sirraa'uu qabu jechaadha. Zoonii markuulleetii wal qabatee waa'een kilaasteraa hin yaadamu jedhanii hirriboo waan rafuun hin barbaachisu waan ta'eef araddoota 19 irrattu kilaasterri kan hojjetamu ta'a jechaa barana. Iddoo baasoo wal qabatee bishingaa irratti kilaastera 2 qofa kan calan nagoo markuulleetti akkasumatti kilaastera 3 isaan kana sirreessinee yeroo hatattamatti hojii keessa galuu danda'utu nurraa eegamaa jechuudha. Hanqinoonni gama kilaasteraatiin jiru gama hubannootii fi ilaalchaa kilaastera kana keessaa bahuu hin dandeenyu jechaadha. Walfaana ooyiruu qopheessee qophii ooyiruu irratti walfaana qopheessuu dhabuun ni mul'ata. Inni kun hatattamaan sirraa'uu danda'uu qabaa jechaadha. Leenjii kanarratti eega leenjii finnee gaddeebine wanti dalaguu qabnu waa'een kilaasteraa ijaarsi kilaasteraatii fi shanyii dhiyeessuu fi xaa'oo dhiyeessuun wanti gama kanaan xumuramuu qabu guutumattuu xumuramuu danda'utu irraa eegamaa jechaadha. Akkasumatti bal'ina arbaa irratti qarree irratti agudooraa irratti qophiin jiru haalaan gaarii ta'uusaa waa'ee kilaasteraatiin wal qabatee waan nama jajjabeessu hojii gaarii hojii kanaaf hojuma san jajjabeessinee akka milkaa'uu dandeenyuuf hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef hojii keessa kan gallu ta'a jechaadha. Inni kun wiirtuu leenjii qonnaan bulaatiin wal qabatee qophii wiirtuu leenjii qonnaan bulaa xumuramuu danda'uu qaba. Qophii wiirtuu qonnaan bulaa xumuramee erga xumuree booda leenjiin FTCdhaa jalqabamuu qaba. Oomishni FTC barreen gaddaatii fi galiin FTCdhaa guutumaa guututti duguugamee yoo galuu baate FTCdha jennee wanni ilaalluuf hin jiru jechaadha. Fakkeenyaaf FTC bal'ina arbaa irratti yoonii fi wanni oomishame oomishni FTCdhaa galuu baate wanti qonnaan bulaan FTC kajeelaa jiru waan silaa irraa argamu san qonnaan bulaan irraa argaa waan hin jirre FTC'n kajeelamaa jira. Jiraate hojii bareedaa hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef isa kanaas qabattanii isatti aansuudhaan mariin idilee marii torbaanii hajiyaa hakurmaanaa hawaggaa kajennu san mariin idilee jiraachuu danda'utu irra jiraataa jechaadha. Bu'a qabeessa taana waan ta'eef akkaataa saniif bilcheessinee deemuun barbaachisaadha. Inni kun raawwii hojii guyyaa gabaasaa deemuun hojjetaa misoomaa araddaarra jiru sadeenuu hojii walqixa beekee guyyaan gabaasaa deemuun dirqama ta'a jechuudha. Haala kanaan hojii waliif kanneen walirraa fudhachaa rakkoo jiru waliin furaa muuxannoo jiru walii dabarsaa hojii gaarii hojjennee aanaa keenya akkaataa bara dheengaddaa misooma akkaataa bara baranaa misooma sululaatiin aanaa keenya mataa ol qabnetti hojii ammaa hojjechuu deemnu hojii kilaasteraatiin wal qabate isa kanaas aanaa keenya mataa ol qabne hojii gaarii hojjechuutu nurraa eegamaa jechaadha. Maaltu jira akka guutuu biyyaatti rakkoon hammaataan waa'ee xaa'ootii wal qabatee jiru rakkoon hammaataan waa'ee shanyiitii wal qabatee jiru fadisitti yaadamu jechaadha. Karaa faawootiin karaa qorannoo qonnaatiin karaa yuuniyeeniitiin karaa luutaraaniin NGO adda addaatiin gargaarsi nu gama keenya dhufaa jiru guddaadha jechaadha. Isa kana araddaaf qoonneet araddaa hunda keessatti kilaasterri akka gahuu danda'u
xaa'oon se game faawootiin nu dhiyaatus dhibbi ja'a dhufaa jira jecha akka guutuu biyyaatti dubbatamu san nuti jalaa dandamachuu dandeenya jecha kana kunuunsutu nurraa eegama qabeenya inni jiyoodhaan nu dhufu kana kunuunsinee irratti hojjennee oomishaa fi oomishtummaa keenya guddisuun barbaachisaadha jecha bifa qonnaan bulaa keenya bira ga'ee qonnaan bulaan keenya sirnaan hojjechuu danda'utti waan hojjennuuf wantoota silaa dalagamuu qabu dursinee qophiin xumuramuu qabu xumuramee hojii keessa galuutu nurraa eegama waan ta'eef ifatti leenjiin qonnaaf raasaa fi gannaa har'aan tana jalqabnu kun bu'aa gaariidhaan ogummaa gaariidhaan xumura irratti walitti deebinee waan walii kannine adda baanee hojiitti seenna waan ta'eef kana ilaalcha keessa galchitanii isinis qophaa'ummaan keessan barbaachisaadha waan ta'eef akkaataa sanitti qophaa'uun isinirraa eegamaa jechuudha. Rakkoon waan bal'aa kaasee jira. Sababni irraa asitti waliin namni dhufeef ni dhaga'amaami. Leenjiin dabree yoo laalle bu'aa maaliitirraa argannee jennee bu'aa guddaa irraa argachuu dandeenya jira. Tokkoffaa hawaasni keenya qonna isaa ammayyeessuu jalqabee jira. Jijjiiramni amalaa qonnaan bulaa keenya biratti dhufee jira. Mala ammayyaatti fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa akka dabalu hawaasni keenya kana amanee fudhatee jira. Gara makaanaayizeeshiniitti ceenee jira irra. Asitti yoo laalle kuni jijjiirama amalaa leenjiin kun ogeessa birattis qonnaan bulaa birattis fidee hojjechuu ni dandeenya. Bu'aa guddaa irraa argannee jira. Waan tuffatamuu qabu miti. Fakkeenyaaf waggoota leenjii kana fakkaatu hin jalqabin dura qonni keenya maal turee jennee yoo laalle har'arra dhaabbannee qonnaan bulaan keenya paakeejii guutuu fayyadamaan ture, sararaan fayyadamaan ture. Ogeessaan gorfamee midhaan callaa gaarii argamsiisu fayyadamaan ture. Dibichaan humna isaa baay'ee qisaasaa turee jira. Dhuguma yoo dubbanne har'a dorgommiin qonnaan bulaa keenyaa makaanaayizeeshinii akkuma godina kanaattu aanota qonna fayyadaman keessaa sadarkaa makaanaayizeeshiniidhaan olaanaa irra jirra nuti akka fadhiisitti. Bu'aa leenjii kanaati jechuudha. Waan nuti hojjenne jechuudha. Inni kun qonna keenya ammayyeessuu namni akka raayyaadhaan gurmaa'insi qonnaa sana akka kilaastar tahee hojjetu taasifnee jira. Qonnaan bulaa moodeela uumuu qonnaan bulaa keenya sadarkaan adda qoonnee adda baasnee akka inni of beeku taasifnee ati sadarkaa kanarra jirta sadarkaa kana ce'uu qabda. Hanga gara investimentiitti ce'uu qabda jennutti hojiin ilaalcha qaruudhaa baay'een irratti hojjetamee jira. Kana giddugalli isaa giddugala leenjii kanaati jechuudha. Ogeessi keenya waan barate san ogummaa qabu san hawaasa biratti appilaay godhuu jalqabee jira jechuu ni dandeenya. Inni kun akka ciminaatti yoo fudhannu akkasuma mallee hanqina bal'aa qabnaa jenneeti asirraa ka'uu qabnaa jechuudha. Leenjii keenya gara tokkoon milkaateeti gara tokkoon hanqina bal'aa qabu. Hanqinni isaa maali? Tokkoffaa qonna ammayyeessine jenna paakeejii guutuu fayyadamee jenna isiin kun hawaasa hunda biran ga'e. Irrattis wal dhabu. Hawaasni itti amanee sararaan qotuu
waqtii isaa eeggatee boqonnaa qophii lafaarraa jalqabee jechuudha. Osoo namni isa dirqisiisin aadeeffatee waan san sadarkaa sanitti amanee hunda sadarkaa sanitti uumuu hin dandeenye, fiduu hin dandeenye. Raayyaadhaan gurmeessinee kilaasteraan ijaarree akkuma ammaa asirraas kaa ture. Hojii hunda kilaastera goone miirri dorgommii akka qonnaan bulaa biratti uumamu godhu isa keessatti oomisha oomishtummaan keenya dabalee wabii midhaan keenyaa mirkanaa. Isa kana sadarkaa tokko fiduu hin dandeenye. Isa kanarraa kaanee inni kun hanqinaa. Raayyaa misooma qonnaa keessatti akka hanqinaatti yoo fudhatu. Gara tokkoon effitiisiin keenya moodel tahee qonnaan bulaa waa barsiisuu jalqabee jira. Gara tokkoon ammoo qonnaan bulaarraa waa baratu jira. Akkuma ciminaas qabnu hanqina baay'ees qabnaa jechuudha. Ogeessi keenya waliin fakkaan haa qonnaan bulaa bira oolee bulu boqonnaa qophii irraa jalqabee irra karoorfatee hojii kilaastera hojjechuudhaaf qonnaan bulaa ijaaree adda baasee lafa safaree xiyyeeffannaa bu'uurarraa itti kanneetti huurteetti dadhabee hawaasa keessa oolee bulee ilaalcha hawaasaa qaree sadarkaa tokkotti fiduun jalqabamee jira. Akkasuma immoo warri hawaasaas quban qabne akkuma jiraatu ifatti jira jechuudha. Gara industiriitti galtee alaa galchuu hambisnaa of dandeenya. Sadarkaan qotannoo sirriitti of laaluun buburrummaan baay'ee qabatamaa haala amma wanni hundi galmii waa hunda jireenya hawaasaa jijjiiruudhaan madaalamuu danda'u irra jiraata jechuudha. Yoo isan jijjiirin faayidaa tokko nuun qabu. Waan kursii irra teenyuuf waan gita kana qabannee teenyuuf tokko hin qabu. Badhaadhinni maatiitiif hin jedhu sun yoo tokko tokko abbaa isaa san bira gahee wanni nuti irraas hin mari'anne abbaa bira dhaquu qabu. Abbaan sun eenyu qonnaan bulaa. Beekuu qaba waan ati asii barate waan ati leenjitu qabatamatti fudhatee hojiirra oolchuu qaba. Isaa waa madaalaa deemuun hojii xiyyeeffannaa addaa barbaadu. Amala qonnaan bulaatiin qonnaan bulaan argee qonnaan bulaa bakka biraatiif fakkeenya ta'u. Keessattuu qafadis. Waa'ee qonnaa isatti ni mala. Haa ta'u immoo gaayid godhuun barbaachisaadha jechuudha. Amma bara dabree hojii kilaastera hamma tokko daawwanneetis jira. Garuu araddaa hundatti zoonii hundatti waliin fakkaan midhaan gosa tokko kilaasterri facaasuu muraasa ta'ee kaan asumatti waliin fakkaatu kilaasterummaan sun waliin fakkaatu. Paakeejii kilaasteraa san guutuu hin dandeenye. Kafooyyee qabuus jira. Inni kun ammoo leenjii kanaan qaawni amma qabnu kun sirriitti ilaalamee jijjiiramuu danda'u qaba. Hanqina baadhannee deemuu yeroon isaa amma ta'uu qaba jechuudha. Anis of goomsinee ilaalcha keenya qarree miira keenya haaromsinee sadarkaa qonnaan bulaa keenya jijjiiruudhaaf jireenya isaa fooyyeessuu dhabaan ganda keenya keessa araddaa biyya keessa gargaarsaan jiraatu jiraachuu hin qabu jennee loogoo akkasiitiin yoon ka'in rakkoodha jechuudha. Nin hojjedha isaan alatti maaliifin as jira jee yoo of hin qopheessin qonnaan bulaa jijjiiruun har'a qonnaan bulaa sadarkaadhaan adda baasne san qonnaan bulaa adda duree giddugala harka qalleeyyii jenne san meeqa qabna baay'inni qonnaan bulaa adda dureedha moo gara giddugala isaarra jira moo harka qalleeyyii meeqaatu har'a midhaan inni oomishu ji'uma 3-4 ji'a 5 waggaa guutuu isa naanneessu giddugala kana goonee qonna keenya hojii paakeejii qonnaa keenya lafa qabsiisaa jirra inni kun laalamuu danda'u qaba jechuudha.
haalli ogeessi haala qilleensaa jala jijjiiramuu qabu. Hordofuu qabu. Isa hordofee hawaasa yoo gaa'in hin godhin rakkoodhaa jechuudha. Sa'uma duruu hawaasni qotu san hawaasni baruma yeruma san eeggatee yoo qote yoo ilaalchi isaan jijjiiramin ammallee rakkoo ta'a jechuudha. Kanaaf haalli qilleensaa har'a distarbii ta'ee jira. Zamana xiyyeeffannoodhaan hojii qonnaa ogummaadhaan beekumsaan hojii qonnaa hoggannu keessa jirra waan ta'eef ogeessi adda beekumsa qabu san muuxannoo bara dheeraa kuufattanii qabdan san hawaasa keessan biratti appilaay gootanii jiruuf jireenya qonnaan bulaa keessan keenya akka jijjiirru galmisaa hawaasni keenya akka of danda'u jireenya isaa akka injifatu deemee sirni egisteeshinii keenya hawaasa biratti appilaay tahee inni ofiif akka of barsiisu godhuu keessatti fuuldureen keenya xiyyeeffannaa barbaada isaaf of qopheessuun ogeessi keenya hanga waajjirarraa jalqabee sadarkaa gadiitti hojii bal'inaan xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamu waan ta'eef ani leenjiin keenya ifaan banamuusaa isinumaa ibsuu fi ulfaadhaa galatooma. Biyyoonni diinagdeen isaanii qonna irratti hirkatee kan akka Itoophiyaa guddina qonnaan mirkaneessuuf galteewwan qonnaa madaksuu itti fayyadamuu fi babal'isuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabu. Akka ragaan bara 2013 CSA baasetti akka naannoo Oromiyaatti qonnaan bultoota jala guddistuu fayyadaman keessaa xaa'oo gosa adda addaa irratti akka naannoo Oromiyaa parsantii 48.25 sanyii filatamaa parsantii 30.5 qoricha farra midhaanii parsantii 46.32 akka ta'e ragaan ni tilmaama jechaadha. Akka bara 2013 kan naannoo Oromiyaatti lafa waliigala naannoon Oromiyaa qabu keessaa parsantii kanaan kan uffifame ta'uusaa gamanumaan beekuun barbaachisaadha. Inni biraa akka ragaa kanaatti bara oomishaa 2013-2014 lafti xaa'oon faca'ee hektaara miliyoona 3.79 parsantiidhaan parsantii 54.44 kan ta'e ni mul'isa jechuudha. Kan gaafatu ta'uusaati jechaadha. Maaliif lafti nuti silaa qabnu akka waliigalaatti parsantii 100 uffifamuu kan qabu karra ture gara parsantii 43 walakkaa gatii irra jiraachuu largee fi industirii dabaluuf itti fayyadamni cala guddistuu murteessaadha. Bara oomishaa 2014 keessa akka naannoo keenyatti kan wareefuun kan ilaalle kunis kuntaalaan jechuun ammaan tana kakayyamu miliyoona 4.95 xaa'oo fayyadamnee jirra. Sanyii filatamaa 442 fi 397 keemikaala gosa adda addaa liitira miliyoona 1.5 hojiirra oolee jira jechuudha. Kun maali akka naannoo Oromiyaatti haala qabatamaa naannoo keenyaatti kan deebinu yeroo ta'u xaa'oo warshaa gara kuntaala 12,920 fayyadamnee jirra. Kallattiin nuti itti dhiyeessine fakkeenyaaf haalli ammaan tan itti dhiyaachaa jiru araddaatti bifa kooppooniitiin jechuudha. Bifa kooppooniitiin kunis kilaastara irra kan bu'aa jiru haala kanaan kophii adda addaa kan ka'aa jiru ta'uu isaati jechuudha. Maaliif araddoota keenya irratti maaliif dhiyaannee araddaa hunda rakka jiru gaafii ta'ee mul'atee jira. Akka geeffamu gochuuf akkasumas hojiiwwan itti hojjetamaa turan haaressuuf leenjiin kun qophaa'ee jira jechuudha. Kaayyoon leenjii tanaa adeemsa dhiyeessii fi raabsaa cala guddistuu keessatti rakkoolee fi hanqinaalee mul'atan hubachuu fi kallattii kaayyoodha jechaadha. Inni biraa dhiyeessii fi raabsaa akkasumas itti fayyadama cala guddistuu irratti hubannoo uumuu fi hojii beekumsa irratti hundaa'e kennuudha. Inni kun hojimaata cala guddistuu sadarkaan jiru cimsuu fi itti fayyadamummaa qonnaan bulaa akka cimu mirkaneessuu jechuudha. Kaayyoon isaa kana. Galteewwan qonnaa yeroo jennu kanaafuu oomisha oomishtummaa misooma qonnaa warra jechaan dabalu jechuudha. Gumaachan qorannoo fi qonnaatiin kan mirkanaa'e ta'uu qaba. Misooma qonnaa irratti jijjiirama qabata. Akka ragaa kanaatti bara oomishaa 2013-2014 lafti xaa'oon faca'ee hektaara miliyoona 3.79 parsantiidhaan parsantii 54.44 kan ta'e ni mul'isa jechuudha. Kan gaafatu ta'uu isaati jechaadha. Maaliif lafti nuti silaa qabnu akka waliigalaatti parsantii 100 uffifamuu kan qabu karra ture gara parsantii 43 walakkaa gatii irra jiraachuu largee fi industirii dabaluuf
itti fayyadamni cala guddistuu murteessaadha. Bara oomisha 2014 keessa akka naannoo keenyatti kan mareefuu tan ilaalle kunis kuntaalaan jechuun ammaan tana kakayyamu miliyoona 4.95 xaa'oo fayyadamnee jirra. Sanyii filatamaa 442 fi 397 keemikaala gosa adda addaa liitira miliyoona 1.5 hojiirra oolee jira jechuudha. Kun maali akka naannoo Oromiyaatti haala qabatamaa naannoo keenyaatti kan deebinu yeroo ta'u xaa'oo warshaa gara kuntaala 12,920 fayyadamnee jirra. Kallattiin nuti itti dhiyeessine fakkeenyaaf haalli maanta itti dhiyaachaa jiru araddaatti bifa kooppooniitiin jechuudha. Bifa kooppooniitiin kunis kilaastara irra kan bu'aa jiru haala kanaan kophii adda addaa kan ka'aa jiru ta'uu isaati jechuudha. Maaliif araddoota keenya irratti maaliif dhiyaannee araddaa hunda irra jiru gaafii ta'ee mul'atee jira. Akka geeffamu gochuuf akkasumas hojiiwwan itti hojjetamaa turan haaressuuf leenjiin kun qophaa'ee jira jechuudha. Kaayyoon leenjii tanaa adeemsa dhiyeessii fi raabsaa cala guddistuu keessatti rakkoolee fi hanqinaalee mul'atan hubachuu fi kallattii kaayyoodha jechaadha. Inni biraa dhiyeessii fi raabsaa akkasumas itti fayyadama cala guddistuu irratti hubannoo uumuu fi hojii beekumsa irratti hundaa'e kennuudha. Inni kun hojimaata cala guddistuu sadarkaan jiru cimsuu fi itti fayyadamummaa qonnaan bulaa akka cimu mirkaneessu jechuudha. Kaayyoon isaa kana. Galteewwan qonnaa yeroo jennu kanaafuu oomisha oomishtummaa misooma qonnaa warra dachaan dabalu jechuudha. Gumaachaan qorannoo fi qonnaatiin kan mirkanaa'e ta'uu qaba. Misooma qonnaa irratti jijjiirama qabata. Bu'aa inni kan hojjisu wal qabatee sanyiin qulqulluun bu'aa xiqqoodha kanna haayibiriidiin immoo bu'aa guddaa kan. Maali kanarratti haayibiriidii yoo ilaaltan keessattuu waggaa duraa oomisha gahaa kan yeroo deemnu oomishi isaa xiqqaachaa deeme jechuudha. Kallattii akkaataa itti fayyadamne irra ga'e jechaadha. Baay'atu bifa adda addaa sadiin jechuudha. Adeemsi sanyiin keessa dabru tokko kallattiidhaan inni biraa jiddugaleessaan takka intermidiyeetiidha. Inni biraa alkallattiidhaan. Sanyiin bifa sadiin jechuudha kan dhiyaatuu fi kan baay'atu kallattiidhaan akkamitti dhiyaate sanyiin akkamitti baay'ate inni yeroo ilaallu kallattii yeroo innu kan akka dhaabbilee mootummaa adda addaa dhaabbilee mootummaa sadarkaa mootummaatti dhaabbilee gurguddaa dhaabbilee dhuunfaa biratti waldaalee biratti jechuudha. Kallattiidhaan jechuudha kallattiin akka godhuuf kan baay'atudha. Jiddugaleessaa yeroo jennoo kan akka qorannoo qonnaa biratti yuunivarsiitii Haramayaa biratti NGOlee adda addaa keenyaaf haala qabatamaa aanaa keenyatti kamiin deemuu jirra isa jiddugaleessaa kana jechuudha. Qorannoo qonnaatiin sanyii baay'isaa jirra. Yuunivarsiitiilee fakkeenyaaf yuunivarsiitii Haramaayaatti sanyii baay'achaa jira. Sanyiin baay'achaa kan jiru ta'uu isaati jechaa kun maali? Sanyii bifa jiddugaleessaatiin karaa jiddugaleessaatiin kan baay'atu jennee qabanna. Inni biraa alkallattiidhaan alkallattiin kennu hawaasa naannootiin fakkeenyaaf qonnaan bulaan sanyii isa bira jiru kanuma isa bira ture wal jijjiiruudhaan kan baay'isu jechaadha. Sadarkaa qonnaan bulaatti amma qonnaan bulaan sanyiima jiru sanyii fooyya'aa isa bira jiru wal jijjiiruudhaan walii kennuudhaan sanyii akkaataan itti baay'isu ni jira jechuudha. Kunis soomaaree fuutana ibseetu sanyii hayyama ga'umsaa qabanii fi sirni to'annaa qulqullina sanyii kan hammate sanyii kallattii kennu koree fuutanaati qulqullinaa fi maalummaa akaakuu sanyii eeguuf dambii fi qajeelfama bahee bu'uureffatee kan oomishamu. Bifa seera qabeessaan jechuudha qulqullinni isaa kan eegame kan ta'edha jechuudha. Warra jiddu galeessaatis akkuma maree fuutana dubbanne jechuudha. Kunis sanyii karaa qorannoo qonnaatiin akkuma reeffannee dhaabbilee barnoota adda addaatii fi NGO'dhaan kan baay'atu jechuudha. Sanyii fi midhaan garaagarummaa qaba. Sanyiin maali midhaan maali jennee adda baasuun barbaachisaa jechuudha. Amma midhaanis boqqolloo lama midhaanii jira sanyii jira. Bishiingaanis midhaanii jira sanyii jira. Garaagarummaan isaa maali? Adda baasuun barbaachisaadha. Sanyii yeroo jennu kan biqiluu danda'u jechuudha. Midhaan immoo biqiluu dirqamaa miti. Qulqullinni isaa baay'ee hin barbaachisu. Makamaas ta'uu danda'a. Sanyii irratti ulaagaa qulqullina sanyii gadi aanaa guutuun dirqama jecha. Ulaagaa qulqullina sanyii barbaadu. Gadi aanaa irraa guutuun dirqama. Midhaan irratti guutuun dirqamaa miti. Jecha sanyii cuuphamee keemikaala mana kuusaatti ol kaayyamuu qaba. Midhaan irratti immoo dirqamaa miti jechuudha kunis. Inni biraa mana kuusaa keessatti adeemsi qilleensa baasuu fi galchuu lubbu qabeeyyiin guutamuu fi qabu xiqqaan eegamuu fi qaba jechaadha. Sanyii irratti kunis midhaan irratti baay'ee kan hin barbaachise ta'uu isaati. Inni biraa sanyii irratti haalli oomisha ogummaa teeknikaatiin kan hordofamuu fi deeggaramuu qaba jechaadha. Haala oomisha ogummaatiin
jala deemamee sanyii fakkeenyaaf yeroo sanyii baay'isnu qophii lafarraa eegallee hanga oomishaatti jala deemamee akkaataa itti waliin xiqqaalomsine fageenya isaa walirraa qabu kan hundaa'u gorsa ogummaatiin kan jala deemamuu qabu jechaadha. Saafuu namni baay'inaan wanni irratti xiyyeeffachuu jiru qonna qofa. Saraaraan facaasuu fi akkasuma facaaftuu saraaraa san osoo irratti hojjetamee potenshaala tiraaktera gahaadha qabna. Osoo akkasanitti irratti hojjetamee hoo wanta jiru akka gaafitti. Isinoo amma fakkeenya potenshaala tiraakteraatiin akka naannoo Amaaraatii fi aanaan keenya wal qixaa jenna. Potenshaala gahaa kana qabaanne wanni isin gama keessaniin akkasitti wanni kun akkaataa inni irratti hojjetamee bu'a qabeessummaan isaa daran babal'atu. Osoo taasifamee isinoo wanni irratti hojjetan. Baay'inaan amma zooniin gadii irratti bittinneessanii facaasuun yeroo facaatan baay'inaan mul'ata. Tiraakteraatis amma lafa nuu qotee itti fayyadama teknooloojii kana harkachaati gara biraatiin saraara fageenya saraaraa fi saraara jidduu san nu duraa miidhaa jira jechuudha. Waan kana ta'eef osoo wanni san irratti hojjetamee wanni isinoo irratti hojjetan maaltu jira wanta jiru saniin qaba kanuma. Istoora keessa taa'uun qabdu hojii isaan wanni qaban. Amma taa'uun yeroodhaan abbaa dhuunfaa harka galti jechuudha. Waldaa irraa bitamtee. Bitatee waliin hin geenye abbaan dhuunfaadhaa bakka takkatti bitachuun ni jira. Kun immoo yerootiin nuti illee dubbannu warri waldaa maal jaaseet istoora keessa taa'uun qabdu bakka ammaa wanti. Haa ta'u immoo qotee bulaan fuulduraan qusannaa isa sanii barbaachisu lafa kaayatee waan isa barbaachisu bakka bituu dhabuunis hanqina jiru. Gaafa qotee bulaan ammoo waan bilcheeffatee xaa'oo kana amma fedhii irratti waan fedhii irratti nuti dhiyeessinuufi kana eeganaa bitatu walitti nuuf jechuun fedhii jennu gatiin hin beekamneefis tahee sababa yeroo sanii maallaqa harkaa hin qabneefis tahee qotee bulaan kun gara boodaatti erga inni silaa oomishatu fakkeenyaaf jimaan faan mayree fi roobaan waa gurguratee booda xaa'oo kana fedhiin itti dhagahamee bitaa jechuudha. Hanga sana obsuun hin jirtu warra waldaa biraa istoora ta'uu qabu jedhanii sunis kana sanii gara abbaa dhuunfaatti deemaa jechuudha. Inni biraan kan inni akka gaafiitti qabu qaala'insi isaa kan bara kanaatti wajjin wal qabatee ammaa dura gaaf tokko akka biyyaatti xaa'oo iddoo warshaa xaa'oodhaa maal jedhamee kan dubbatamu tokko sunoo maal akkamii bakka istoor gootu moo wanni bakka xaa'oo itti istoor godhamu moo warshaa xaa'ooti kan inni na fakkaate wanni sun akka biyyaatti warshaan xaa'oodhaa itti oomishamnu jedhamee ture gaaf tokko sunoo isitti dhabama ta'e hayyuu bisilaa akka biyyaatti suni wal qabatee mana keessa illee yoo ka'e dhugaadha tiraaktera baay'inaan galchuun geenye dhiira haa ta'u ammoo tiraaktera kun eessa dalagu jiru jenne baay'inaan asitti immoo qotee bulaan lafa qotachuudhaaf nu harkachaa jiru bahee dalagaadhaaf baay'ee jechuus keessa dhumarratti asi gala malee immoo baay'inaan as keessa hin jiru jechuu dandeenya kunis rakkoo ta'ee jira beeka akkaataa wannaarratti kanarratti immoo dhimma maali sararaan wanna buustuu irratti xaa'oo wanna maali tiraaktera baay'ee jiru kana keessa akka aanaatti tiraaktera baay'ee qabaanne wanni sun takkittiin maaliif bitamte amma qotee bulaan yoo takkittiin si yoo dhuftee argamte qotee bulaan asiin ibsate jedhi jedhan hin dhiisan sararaan buuftu san jechuudha sunoo maaliif itti yaadamuudha beekaa waajjiraatti. Fadhiin meetaasaayilaa wajjin wal qabatee keessattuu meeshaalee poost harvestii oomisha boodaa fayyadamuu kana wajjin wal qabatee fadhiin qonnaan bulaa wajjin dhiyaatuu fi kuntaala kudhanii dhiyaachuu dhabu keessattuu kan jiru hangammaatti kan jiru kuntaala 6 ture kan caalle meetaasaayilaa gosootanii jira qonnaan bulaan keenya immoo keessattuu zoonii horii kanatti middeen soddom qabaadhatu fadhiin isaa maaliif hin jiraannee maaliif nuuf hin dhiyaannee kan jiru akkasuma fakkaata. Sirriidha. Wanti kun piroojeektii fa'aa hojjetamu wajjiniin wanti kun kaawwanni godhame kaamutu dhiyeessaa ture jechaadha. Haa ta'u immoo akka himaataattis ijaaramee sadarkaa himaataatti immoo himaataalee adda addaa ijaaramee jiru jira jechaadha. Fadhii kana jiddugala godhatee fadhii qonnaan bulaa jiddugala godhatee himaataaleen ni dalagan jechuudha. Himaataaleen dalagee gatii jiddugalaan jechuudha qonnaan bulaa akkaataa itti dhiyeessu wanti qophaa'ee ni jira jechuudha. Haa ta'u immoo haala qabatamaan gaa keessee nu dhabuu irratti rakkoon haa jiraatu. Qonnaan bulaanis fadhii dhiyeessuu irratti ikkasho fadhiin haa jiraatu malee wanti jiru hanga kiiloo 10 hanga kuntaala 10 oomishu morkullee irratti dhiyaatee jira amma hanga 10 ni jira torba hanga 10 haa jiru immoo kasanii olii
gubbaarraa isa akkaataa itti yaalamee qonnaan bulaa akkaataa itti dhiyaatu wanti yaalamaa jiru ni jira. Qonnaan bulaadha sadarkaa qonnaan bulaatti farii sassaabamee himaata aleedhaaf waajjiraaf dhiyaatee gara himaataatiin akkaataa inni itti hojjetamee parsantiin tokko qarshiin kafalamee afaan eegee tolfamee booda akkaataa itti godhamu kallattiin bifa saniin jechuu kan jiru. Kanaafuu qonnaan bulaa biraa fariin akkasii jiraannaa bifa saniin akkasii dhiyaatee waajjiraaf dhiyaatee kan godhamu ta'a jechuudha. Keessattuu zooniilee gadii biratti namni baay'inaan bitachuus ni barbaada silaa dhiyaatee hajuu. Amma akka aanaa keenyaatti inni jirumaa fi qorannoo qonnaa yuunivarsiitii Haramaa kana jecha bal'inaan kan dhiyeesse jechuudha. Kun maali? Yuunivarsiitii Haramaa ni jira ammaas fariin jiraannaan yuunivarsiitii Haramaatti ni jira bal'inaan waan jiruuf isiniif fichisiisna farii keessan sadarkaa qonnaan bulaa kan jiru qopheessaadha nu bira fidaa jechuudha. Ni deechaa bittaadhaanis kanaafuu bisan yoo deeme bareedaadha. Inni biraa farii tiraaktara meeshaalee sararaan facaastuu hojii wal qabatee tiraaktarri kaanaa keenyatti dhugaa bal'inaan kan hojjechaa jiru lafa qotuu qofa. Akkaataa bu'a qabeessummaa tiraaktaraatiin lafa qotuu qofaa miteen lafa qotuu irraa eegalee hanga midhaan kuusutti tiraaktarri bu'aa qaba jennee jechaadha. Meeshaalee adda addaa jechuudha. Sharaa haroo haa ta'u meeshaalee adda addaa akkaataa fadhii dhiyeessaa inni kana dura akkaataa itti dhiyeessanii jira jechuudha. Nutis kallattumaan Oromiyaa dabree jira jechuudha. Dabree jira haa ta'u immoo hanga ammaatti tiraaktara qofa san keessaa kan dhiyaachaa jiru malee kun dhiyaachaa jiru. Nutis gaafachaatuma jira. Kun rakkoodha ammaas gaafii teenyatti fufnaa jechuu barbaadeeti. Nutti qophaa'aa fadhii sassaabaa deemaa nu dhiyeessaa deemaa nutis wal dabarsaa deemna fuulduraaf kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Inni biraa xaa'oo istoora keessa turuu hin qabu kan jiru hojii wal qabatee kunis kiraa saabdummaa hojii wal qabateeti. Omu duraan kaasa daldala xaa'oo seeraa alaati. Akkuma jennetti yuuniyoonii irraa eegalee hanga qonnaan bulaa bira dhufutti daldaltoonni seeraa alaa xaa'oo keessattis akkuma midhaan keessa harka kaayyachaa jira jechuudha. Kun rakkoodha. Amma baran akkasan hin jiraanneef qoreen cala guddistuu aanaatiis waajjirri qonnaatii fi waajjirri waldee hojii gamtaa waajjirri daldalaatii hojii qindaa'ee akka akkasni hin jiraanne waldee bu'uuraatii fi yuuniyooniitiifis hubannoo kanneen jira jechuudha. Akka akkasni hin jiraanne qonnaan bulaa yoo xiqqaate araddaa sanirraa jiraata araddaa sanii ta'uu waraqaa bulchaa araddaatiin kennamee fi akka dhufee bitachuu danda'a. Akka karaa biraa nuufni horeeleen qulqullooyitee kallattii akka godhamuuf hubannoonis kennamee jira. Yaa walumaan itti qabsoon jechuu barbaadeeta kanaas deemee rakkoo warshaa xaa'oo biyya keessaa jiru maalirra jira akka jiru dhugaa kanaa dura gara shawaa lixaatti shawaa kibba lixaatti warshaan xaa'oo eegaleetu. Haa ta'u gaagama boodaatti maalirra akka jiru wanti yaadillee hubannoo bal'inaan hin qabu fuulduraaf kanaas adda baasuudhaaf gaarii dhiboona jechuudha. Maalirra akka jiru sadarkaa maalirra akka jiru oomisha eegalee boonee gallee haa jiru adda baasuuf yaalii dhiboona immoo gammaatti wanti jiru biyyaalaarraa kan seenaa jiru ta'uu isaati. Asmaanummaas wanti nan kaasu akkuma jennetti barana xaa'oon qaaliidha. Qaalii jiru kana hojii wal qabatee hanga jiru kana sirnaan itti fayyadamu kun gahee hojjetaa misoomaatiif gahee keenya jechuudha. Akkasumas qonnaan bulaan keenya kompoostii fayyadamuun barbaachisaa itti asmaanuu qabsiisuun gaariidha. Inni biraa sanyiilee adda addaa maddoota adda addaatiin kan dhiyaatu jira jechuudha. Sanyiilee dhiyaatu kana nutis karaa adda addaatiin kallattii itti gaafannee jira jechuudha. Akkasumattis gama mootummaatiin waldaaleen hojii gamtaatiin kan dhiyaatu sanyiin jira jechaadha. Kanaaf sanyiileen kun ni dhiyaata. Itti fayyadamuun barbaachisaa jechaadha. Inni biraa sanyii bulee qabna jechaadha. Sanyii bulee kintaala 18 qabna. Kintaala 18 qabna. Araddaa murkuullee irra qabuudha kintaala 7 qabna. Akkasumattis bokkoorra iftuurraa keeran saleencaarra qabuudha qabna jechaadha. Nagee murkuullee kintaala 2 qabna. Malkaa kintaala 1 bitinaa qabna. Kanaafuu araddoonni hundinuu iddoo jirtanitti ammarraa eegallee kilaastara keenyu sanyii harkaa qabnu kanaan qonnaan bulaadhaaf gurguruu daftanii gurgurtanii keessattuu warra kilaastaraa irratti xiyyeeffannaa gootanii gurgurtanii fi akka oomishtan gamanummaan isin gaafachuun barbaada galatoomaa. Midhaan agadaa fi biilaa keessatti mishingaan parsantii 18.3 yoo ta'u hangi haguuggii lafaa immoo parsantii 18.1dha. Akka ragaa eejensii istaatiksii giddugala Itoophiyaa CCN bara 2013 ibsutti lafa qotame keessa hektaara miliyoona takka tuqaa 6.8 mishingaan haguugame irraa oomisha kuntaala miliyoona 45.7 dhibba meetira irratti siriin buutu 25 baay'ina bakka sanyii buufamuu 222 waggaa kanaan goonu 225 222 bagisee waliin baay'ifnu ni mul'ataa michiratti dokumentii piriintii goonee isin kan achirra ilaalladha.
Naannoo adda addaatii fi giraamni kun ajajamaa beekte. Naannoo keenyaaf kamii ajajamaadha? NPS'n kamtu ajajamaa? Yuuriyaan kamii ajajamaa? Takka tuqaa 8 takka tuqaa 8 takka tuqaa 8 giraamiitu piraaqiltuu takkaaf godhama naannoo keenyatti. Kana qabadha. Mishanitti akkuma haramaan duraa irraa haramameen itti naqama jechuudha. Marsaa lammaffaa 2/3 yuuriyaan midhaan faca'ee guyyaa 35 hanga 40tti itti naqama. 14 maajik deey guyyaa jaamsan keessatti. Akkuma haramaan marsaa lammaffaa haramameen itti naqama jechuudha. Yuuriyaan biqiltuu irraa saantima 5 fageessuu fi biyyee saantima 5 saaquun addaan haaruun jechuudha. Keessa buusuun battalumatti biyyee hundasaa yeroo kamitti facaafna? Yeroo shanyii itti facaafna. Yuuriyaan ammoo hundi isaatu yeroo akkamitti faca'a? Torbaan itti faca'uu qaba jechuudha. Kana jechuun guyyaa 35 hanga 40 14 maajik deey kan guyyaa jennuun san guyyaa san keessatti itti godhama jechuudha yuuriyaan. Guyyaa hanga san keessatti kan sirriitti itti godhamu ta'a jechuudha yuuriyaan bishingaa irratti. Biqila irraa saantima 3 hanga 5 fageessina. Achi irraa fageessina jechuudha. Akkasumatti waan addaa haareen saayinsiin waan baranaa qorannoon gaggeeffamee dhufe keessa yuuriyaanis akkuma reefuun tana xaa'oon irraa gad ta'uu qaba jenne sanitti duratti yuuriyaa gisee tireen akkanatti bira neenneti irraa achi fageessinetu asin neennee biyya wanta goonaami yuuriyaanis haadhamee naqamuu qaba. Maaliif saantimeetira 5 gad fagaatee naqamuu qaba. Maaliif jennaan biqilli akkuma reefu sanitti hiddaan fudhata waan ta'eef irraa olitti yoonii fi neeyne hiddi dafasan jiru xaa'oo kan argachuu hin danda'u. Saniifuu xaa'oonis yuuriyaan gadi haadhamee saantima 5 irratti gadi itti naqamuu qaba jechuudha. Inni kun waan haaraadha qabaddaa jechuu barbaadeessi. Hiddaa gaditti naqamuu qaba jechuudha midhaan biqile san. Haala naqiinsa xaa'oo yuuriyaa haala kanaan itti naqama. Fayyadamuun ni gorfama jira. Kompoostiin aduu fi roobaaf akka hin saaxilamne facaasa dura biyyee wajjin sirritti walitti makamuu qaba. Kompoostiin yeroo ooyiruu guurru midhaan keessatti osoo hin ta'in eega facaafne osoo hin ta'in osoo hin facaafne ooyiruu guuramee yeroo qotamu biyyeedhaa wajjin waliin laaqamuu qaba jechuudha. Kompoostiin haala sana itti fayyadaman. Mallattoo hanqina albuudota adda addaa jechuudha. Isaan sun akka kana fakkaatanii naayitiroojiin difishensii, pootaasiyem difishensii, foosforas difishensii kan jennuun isaan kana fakkaatanii dubbisa irraa argachuu dandeessan kanneen wantoota ijoo ta'an irratti isin dabarachuu. Oomishnaa. Kirooppingi sistem.